Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtanii fi akkasumas maamiltoota raadiyoo walaabaa warri taatan hundi keessanii akkam nageenyi keessan badhaadha. Jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isin haadha qabu isiniin jecha. Egaa karaa raadiyoo walaabaa oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa isiniin gahu irratti kan argamudha. Guyyaa har'aa waa'ee dhimma walloo irratti kan mari'annu ta'a. Waa'een dhimma walloo dhimma keenya dhimma Oromoo hundaati. Sadarkaa har'aa walloo Oromoo walloo keessa jiran irratti guyyaa har'aa marii kan nama wajjin goonudha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya marii keenya haga xumuraatitti nafaana bu'aa isiniin jedha. Waa'ee walloo irratti baay'ee haasofna jedheetiin abdii qaba. Haga xumura kiyyatti na wajjin tura. Walumaan kan itti deemnu ta'a jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota warroota raadiyoo walaabaa akkuma dura isiniin jedhee waa'ee dhimma walloo irratti mari'annaa isiniin jedhee waa'ee dhimma walloo irratti guyyaa har'aa kana waa'ee walloo keessa jirtu biyya keessatti nu hundinuu quba qabnaa. Yeroo ammaa kana kiyyoo diinaa keessatti kufanii gamaa gamanaan lolli irratti banamee miidhaan guddaan isaanirra gahaa jira. Wanni kun ammoo tu nu dhukkubsuu qaba. Nu hundi keenya ammoo waan kanaaf sagalee taanee fi addunyaa irra warri jiru hundi isaa waan kana maddii dhaabatuun dirqama. Mee kanarratti waa'ee walloo irratti yaada maalii qabda? Mee yaada kee baadhuuti. Mee maal fakkaataa haalli walloo keessa jiru wanni ati irraa quba qabdu maa'in? Hayyee duraan dursee keessummaa jalqabaa raadiyoo walaabaati. Raadiyoo walaabaa raadiyoo chaanaala jajjabeeffamuu qabudha. Asumaan warroonni chaanaala karaaf haarawaa taatan karaa yuutuubiitiin linkiin isaa as jala diskiripshinii irra isinii kaayama. Achi seentanii laayik gootanii namni kun nama ogummaa waan kanaattiin keessi isaa waan kanaaf fedhii qabudha. Waan akkana kana jajjabeessuun dirqama keenya isiniin jedha. Har'aaf keessummaa gootee asitti na dhiyeessuu keetiif galatoomi isin jedha. Itti aansuudhaan dhimmi walloo guyyaa kaleessaa irraa eegalee sooshaal miidiyaa kanarratti deddeemaa jira. Waan kana nutis arginee xiqqaa guddaan karaa sooshaal miidiyaa kanarratti viidiyoo adda addaa suuraa adda sheer godhuudhaan argaa jirra. Gara gaafii keetiitti yoo taru dhimmi walloo dhimma walooti. Walloo jechuun Oromoo guutuudha. Walloo jechuun Oromoon guutuun walloo keessa jirti yoo jenne hin dandeenna. Walloo cabxe taanaaniin Oromoon guutuun akka cabxetti. Waan kana ammoo haga dandeenyuun haga humna keenyaatiin gara qarqaarsa mallaqaatiin haa ta'u gara qarqaarsa sagalee ta'uutiin haa ta'u uummata kana bira dhaabatuun dirqama. Walloo jechuun Oromoodha. Walloon waggaa dheeraadhaaf humna alaa hin barbaanne kutaalee Oromiyaa biraarraa humna barbaadaa hin jirtu. Humna ufiitiin diina ganamarraa kaatee haga galgalaatti ofirraa qolataa jirti. Har'a ammoo nu hin jirra jennee warroonni biyya adda addaa irra jirus haa ta'u Oromoon biyya keessa jirtu uummata kana bira dhaabatuun dirqama keenyaa jechuu barbaadaan. Akkasuma akkuma ati jettee amma uummanni walloo uummata yeroo baay'eedhaaf cunqursaa keessa turedha. Gamaa gamanaan uummata kiyyoo diinaa keessa jirudha. Walloo kutaa kaabaan dhihaan bahan hundi isaa kan uummata Amaaraa kanaan marfamedha. Akkasumatti uummata kana waggaa 400 oliif cunqursaa keessa kan turedha. Uummata Oromootiin uummata addaati. Uummata yeroo ammaa kana keessatti uummata baay'ee gargaarsa gurmuu hedduu hin barbaannedha. Uummata ammoo diinni illee gara fedhe yoo uffata ofirraa qolachaa turedha. Ammallee akka dhagamaa jirutti haalaan kan ofirraa qolachaa ofirraa dhoggaa jiranidha. Odeeffannoon akkasii kan bahaa jirudha. Haa ta'u ammoo namoonni muraasni keessaan yeroo ramadaanaatiin wal qabatee uummanni walloo ammoo qophii dhabuudhaan diinni akka tasaa itti lola irratti banee miidhaan dhaqqabeellee jira irrallee gahaa jira. Akkasumas bulchiisi godinaa fi aanaa dhufanii yeroo ammaa kana dhimma kana keessa isin hin galtanii namoonni nurraa qolachuu danda'u mootummaa federaalaati eega jedhee uummata walloo itti seen booda uummanni irraa fudhatee jechi isaanii irraa dhagahee gara qeetti deebi'ee ture. Eega qeetti deebi'een booda Amaarri kana sababeeffachuudhaan isaan gara qeetti deebinaaniin lola irratti banee naannoo tokko tokko miidhee gandoota akka Wasan, Qurqum, Ifatti kan kana fakkaatan fa'a warroota gandoota akkanaa kana keessatti miidhaan dhaqqabsiisanii jiranii. Akkasumas ijoollee Suudirraa galan ijoollee Suudirraa gara biyyaa galanii uummanni uummata Oromootii fi dandeettii Rabbiitiin uummanni iyyaa bahee baran ijoollee Suudii maatii fi haadhaaf abbaa kiyya laala jettee erga cunqursaa mana hidhaasan keessaa baniin booda biyya akka gabbu'aniin Finfinnee irraa gara Wallootti osoo imalaa jiranii namni 6 karatti guyyaa dheengaddaa rashanamee jira. Har'allee akkasumas namoonni hedduun ajjeefamuu fi namoonni haga
kudhanii ta'an ajjeefamuu fi namoonni hedduullee madaa'uu dhagama. Waa'ee walloo kanarratti baay'ee miidhaan dhaqqabsiisaa jira. Kutaan hundi isaa yeroo ammaa kana walloo qarshii gargaarsa barbaadu dhimmi walloo mallaqa barbaadu osoo hin taane piikchara suuraan ka'anii walloo fakkaachuu osoo hin taane sa'aatii kanatti walloo kutaaleen Oromiyaa jiru nu birmadhaa dandeettii qabdanii nu birmadhaa nu maddii dhaabadhaa warroonni biyyaa warri quban qabne nu dhagahaa waan jedhu fakkaataa jechuudha. Amma dhimmi nu asirratti mari'achuu barbaannullee waa'ee dhimma kanaati jechuudha. Waa'ee qarqaarsaa osoo hin taane sa'aatiin amma walloo itti barbaaddu sa'aatii nuti amma waan sooshaal miidiyaa irra deemu kallattiidhaan waan walloo irraa as argaa jirra guyyaarraa hordofaa jirra. Sooshaal miidiyaa kanarra ollaa jala deemaa jirra. Waan kana kutaaleen Oromiyaa hedduu quban qaban. Dhageettii hin qabanii waan kana dhageessisuudhaaf warra biyyaa keessa dirqama nurra jira jechuudha. Saniin booda yoo warri biyyaa kun kadhagoo taate warroonni diyaaspooraan biyyoota alaa irra jiran gargaarsa ta'e warri biyya keessaa yoo mijjeesse asirraa gargaaruu hin danda'an jechuudha. Waan kanarratti baay'ee miidhamaa jiranii waa'ee walloo baay'ee nama yaachisaa ummata baay'ee onnee gootummaa hedduu qabu saba sanarraa dhalachuun sabni sun ammoo kenna ta'uun baay'ee itti boonaa jechuu barbaadeeti. Asirratti wanni jechuu barbaadu akka ka'umsaatti gadi fageenyaan illee keessallee beekuu baadhu ijoollee Su'uudii waggaa hedduudhaaf mana hidhaa keessa turanii nyaata malee uffata malee kiisa gartee zibaalaadhaan darban yookaan gartee wannaadhaan darban kana uffatanii waggaa 2 waggaa 3 mana hidhaa keessatti dabarsan ijoolleen kun achi keessatti waggaa kana mara dabarsanii kubzii takka nyaata dhabanii achi keessatti miidhamanii karaa sooshaal miidiyaa kanaan illee haga tokko iyyansi godhamee fi dulli godhamee fi ijoolleen kun carraa argatanii gara biyyaatti galan. Namni waggaa 2 waggaa 3 mana hidhaa keessatti dabarsee manni hidhaa suniyyuu mana hidhaa akkamii akka ta'e walumaan argaa turre. Har'a yeroo biyya kiyyatti galee biyya abbaa kiyyaatti galee biyyi tuni haga feetillee uummata Oromoo kanallee cunqursitu biyya keenya dacheen irratti gadi buune sunii fi dacheen keessaa dhufne suni haga tokkollee taatu garaagarummaa qabdi. Maaliif jennaaniin ka biyya irraa qabamanii dhufan sun alagaadha. Ka itti galan kun ammoo haguma fedhellee haa taatu biyyattii jedhanii erga itti gadi galanii maatii ufiiti waggaa kana mara hojjaan turanii carraa maatii ufiiti wal arguu dhabuudhaan karatti akka diinaatti yeroo rashanaman asoo warruma ufii saniiniyyuu wal gahanii du'anii xiqqoo isii garaa nama nyaatu duuti namni erga du'e gara nama nyaata garuu waggaa kana mara miidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa turanii uffata dhabanii nyaata dhabanii dhugaatii dhabanii akkasitti kun dhibee garaagaraatiin mana hidhaa keessatti miidhamaa ture yeroo biyya keenyatti gallee uffee jedhanii yeroo xayyaararraa gadi bu'an biyyee fuudhanii ulatanii suduuja rabbii bu'anii achi yeroo kanarratti fuudhanii ummata kanarra shanaman waan baay'ee garaa nama nyaatu kuni waan biyyoota garaagaraatti duraan argaa turre deebi'ee ammoo biyya keenya keessatti yoo mul'atu dhugamaa waan gartee hamilee nama cabsuudha baay'ee namatti dhagama. Kabiraa ammoo yeroo waa'een ummata walloo kuni ka'u ani wanni waliinatti mul'atu waa'ee islaamummaati. Ummanni walloo Ramadaan waggaa kanaallee yaadadha. Ramadaanuma keessa waa'een ummata kanaa ka'ee masgida gubuudhaan madrasaa garagaraa gubuudhaan suuqii ummata islaamaa kana irra deemanii filanii gubuun hin mul'ata. Ummanni walloo yoo ka'u amantii islaamummaa kanatu waliin ka'a. Gara tokkoon ummanni kun oromummaa ufiitiif ganamaa galgala diinni qawwee itti qabee itti dhukaasaa gara biraatiin ammoo gara amantii isaaniitiin amantii islaamummaa kanaan addatti fooyamanii laalamanii namni tokko walluma keessa yoo ta'ee dhalataa walloo ta'ee yoo kiristaana ta'ee xiqqoo isii waan hambifatanii wahiin jira garuu islaama taanaaniin oromoo taatee islaama taanaan walloo keessatti ejjennoo sirratti fudhatamu ejjennoo addaati. Waan kana ta'eef akka oromootti akka islaama oromootti wanni kuni waan duula qindaa'aa karaa mootummaatiin gaggeeffamaa jiru malee waan gartee ummanni naannoo sanii qofti ummanni kun oromoo ta'eedhaaf gaggeessuu miti. Maaliif jennaani yeroo ummanni finxaaliyyiin naannoo Amaaraa amma faannoo jedhamu kun ijoollee kana fuudhanii karatti rashanan haga tokko mootummaa keenya jennee mootummaan naannoo Oromiyaa kunillee silaa haga tokko waan tokko dubbatuu qaba ture. Garuu har'as borus ummanni naannoo Oromoo walloo kun mootummaarraayyuu haa ta'u Oromoo naannoo biraarraa haa ta'u haga har'aatti gargaarsa tokko gaafatee hin beeku.
gargaarsi inni Oromoo naannoo biraatiin Oromoo naannoo Arsii Wallaggaan Jimmaan Gujii haa ta'u Boorana haa ta'u Oromoo naannoo biraa koottaa nu bira dhaabadha haga har'aatti jedhee hin beeku. Haga danda'een humna ufiitiin ofirraa qolatee akkasitti yoo na eege nuti har'a erga waan kana argine dhageenye karaa sooshaal miidiyaa karuma kamiiniyyuu haa ta'u waan kana iyyinee iyyisiifnee wanni kun tartiiba godhatuu qabaa. Maaliif cal'isuu hin qabnu haga humna keenyaatti ani haga na beeka ani hagas beeka osoo hin taane ati ol qaatee har'a sagalee takka yoo taateef uummata kana maybe nama tokko jijjiiruutu mala hin beekamu. Sagaleen teessu nama waan kana bira hin dhageenye bira gahee waan kanaaf kakaasutu mala. Gara biraatiin ammoo yoo gargaarsi mallaqaa ka jiraatu taate duula qindaa'aan godhamee uummata kana gargaaree uummata kana qa'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee bakkatti deebifnee dhaabuu danda'uu qabna. Uummanni Walloo nu malee waan biraa hin qabu. Gara kaaniin ummati Affaariitu daangessa asii ummata Amaaraatu daangessa bitaa mirgaan ummanni kun diinaan marfamee jira har'aatti. Ummata kana bira dhaabatuu qabna jedhaan gama hiyyaan. Amma kanarratti tibba darbee namoota dhawamee waraanamee kan rasaasaan dhawamee jedhu gara Shawaa Roobiit irratti namoota hedduu ambulaansii keessatti qabanii ajjeesuun ni yaadatama. San irrattis bulchiinsi naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa waan jedhin qabu. Ammas bulchiinsi naannolee haga ammaatitti wanni inni dubbate ka federaalaas ta'e kan naannoos ta'e waa'ee dhimma kanaa irratti wanni inni kaase tokko hin jiru jechuudha. Haga amma ijoollee ajjeefamuu namni 6 iddoo tokkotti rashanamuu kanarratti illee wanni inni dubbate. Kanarratti ammoo lola kana kan labse itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa naannootii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiiti. Mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhu kan mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo Walloo kamiseen harka jirti ofiin jedhuu fi mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa waan kana guyyaa muraasaan dura waa'ee maqaa shanee balleessuu irratti illee yaada kaasee jira. Kanumaan wal qabata fakkaataa jechuudha. Shanee balleessine jedhanii amma miidiyaa Amaaraa tokko argee jira. Miidiyaan Amaaraa akkasuma kallattii sadiin Walloo marsinee jirraa jedhe. Oonag marsinee jirraa jedhe shanee balleessuudhaaf. Wanni kun kan fudhatame waa'ee mootummaa federaalaa irraa fudhatame maqaa shanee balleessuu jedhuun duulli bal'aan ka warroota Walloo irratti banameedha. Wanti kun ammoo shanee balleessuu osoo hin taane hawaasa naannoo keessa jiraatan dubartii dadhaboo dhiira dadhaboo namoota hedduu achi keessatti miidhaa irra geessara qabeenya hedduu barbadaa'aa jira. Haga ammaatitti waan shanee jedhamu namni tokko hidhannoo kan qabu kan shanee jedhamee maqaan itti bahe hanga ammatti kan ajjeefamee jiru jechuudha. Qe'ee isaa irraa naannoo namoonni hedduu fa'a amma naannoo godina aadaa sabaa naannoo Dhummuuggaa godina Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsi uumame namoonni hedduu dhumaa jira jechuudha. Baay'ee waan namatti dhagamuudha. Amma namni wayii achi keessaa kan dubbate jira Kabbadaa namni jedhamu. Kabbadaan kun aanaa Jiillee Dhummuuggaa irraa kan himate Shawaa Roobiititti naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi godina aadaa sabaa Oromoo bakka Wasan Qurqum jedhamu jechuudha. Irratti fannoon Amaaraa dilbata sa'aatii 11 irratti nurratti haleellaa banee jira. Achirratti namoonni hedduu miidhamuu fi namoonni hedduullee wal'aansa kan argataa jiruu fi hedduullee reeffa nama muraasa arge. Immoo namoonni dhudhuman namoota hedduutu jiraachuu danda'a jira. Haga ammaatitti lolli Walloo irratti haalaan deemaa jira. Haalaan ammoo waan namatti dhagamu, waan nama dhukkubsu, waan keessa namaa madeessuudha jechuudha. Kanarratti kanaaf uummanni Oromoo kallattii hundaan uummanni Oromoo bahee uummanni Oromoo waan kana ammootu birmatuu fi qaba bira dhaabbachuu qabaa jedhan gara kiyyaan. Bareeda yaanni kee kanuma ummanni kuni gargaaramuu qaba. Amma wanni dursu waan hunda durayyuu nageenyi naannoo tokko yoo ka eegamu taate wanni hundiyyuu nageenya booda jechuudha. Nageenyi jiraate taanaaniin wanni kamiyyuu hin jira. Yoo nageenyi hin jiraatin ammoo wanni jiru tokkollee hin jiru. Kanaaf ammatti wanni nurraa barbaachisu ummata kana bira dhaabannee yoo qabeenyaan ka gargaaramu taate ummata kana gargaaru. Yoo gartee gara sagaleetiin ka taatu taate ummata kana gargaaruun dirqama ummata Oromoo hundaati. Oromoon hundi kaabaa kibbaa bahaa dhihaan ka'ee ummata kana gargaaruun irratti dirqama ta'uu qaba. Maaliif jennaaniin ummanni kuni ammatti wanni isaan barbaadan nageenya qofa. Waa'ee siyaasaatiin walitti hidhatan qabu. Waa'ee biraatiin walitti hidhatan qabu jechuudha. Namni nagaa qabutu waa'ee siyaasaa waa'ee deeggara paartii tokko yookaan paartii kana paartii sanii jedhee haasa'a malee namni nageenya hin qabne waa'ee siyaasaa irraa haasa'uu hin danda'u. Kanaaf ummata kanaaf sagalee haa taanu, ummata kana bira haa dhaabannu jechuu barbaadan. Warroonni miidiyaa gurguddaa qabanii fi warroonni dhageettii hedduu qaban namoonni hedduu amma tapharratti waan adda addaa irratti jechoota adda addaa irratti waan qoosaa irratti hin hirmaatu.
waa'ee kanarratti ummanni keenya dadhabuudhaa gara duubatti harkifata waa'een dhimmi walloo kun dhimma keenya dhiiga keenya gaafa arsiin tuqamu asii walloo ka'a gaafa harargeen tuqamu walloo ka'a gaafa walloo tuqamu harargee ka'a ummanni kun dhiiga tokko wal keessa jira wal keessa jiraanna rabbii wal keessa agartee nu horsiisee ilma oromooti oromummaa keenya himatanii sabboonummaan akka walloo gonkumaa hin jiraata jedheetiin amanu warroonni har'a nafxanyaan har'a silaa biyya keenya seentee achitti gara harargee arsii maal shawaa kana gadi dhufanii silaa biyyoota haleelan namni ittisaa jiru ummata walloo kana ummanni walloo gootummaan isaanii baay'ee waan nama dinqisiisuuf waan nama boonsuudha ummata kanarraa yoo dhalachuun keenya ittiin boonuu qabna waan kanaaf ammoo ummanni keenya ol ka'ee warroonni miidiyaa ta'e eenyumallee ta'e diyaaspooraan biyya ambaa keessa jiru ol ka'ee ummata kanaaf sagalee ta'uun dirqama dhageessisuu qaba sagalee isaa jechuudha humna oromoon ofii bahee diina ofirraa qolachuu miti osoo tokkummaa qabaanne osoo tokkummaan jiraate eenyummaallee nutti hiiqee eenyummaallee nu uggee akkanatti nu lolu jechuudha siigalee kana dhiisii loon kennaa fi raammoon kenna kan lafarra deebiyyuu hin daffaramu jechuudha siigalee osoo oromoon tokkummaa qabaate tokkummaa dhabattu har'a kutaalee adda addaa keessatti uummata oromoo facaasee gandaa fi amantii wal qoqqoodee diinaaf karaa saaqee balbala banee miidhaan kun har'a uummata oromoo irratti gaggahaa jira kanaaf ammoo tokkummaa uumnee yeroon kun yeroo tokkummaati yeroo jaalalaati nu har'a qubee jenereeshinii keessa jirra bakka hundaa tokko taanee ummata kanaaf dhaabbachuu qabna ummata kanaaf iyyuu qabna lallabuu qabna birmachuu fi qabna kan jedhu gara namaan dhaamuu fi barbaada kanarratti dhaamsa biraa qabaattetillee dhaamee fi yaada keenya gabaabsinee tumaan gara xumuraatiitti wanni biraa wanni sun kaafne bira taruu hin barbaanne waa'ee walloo kun yoo ka'u waa hedduutu ka'a abbootiin gadaa dhiyeennuma kana ji'a maybe ji'a 5 dura qaama mootummaatiin warruma mootummaa keessa jiruun wanni kun iccitiin kun bahee jira akka gara mootummaatiin wanni kun raawwatame abbootiin gadaa yeroo rashanaman dhageenyee turre har'a deebi'ee ammoo ijoollee kanaa fi uummata kanarratti manni isaanii yeroo gubatu namni biyya ambaarraa galee biyya ofii keessatti yeroo rashanamu waan kana yoo arginu asoo naannoo biraarratti wanni kun ta'e hagam takka ummanni kun ka'a ka jedhu gaafii keessa nama galcha wanni kun haga ammaatti social media kanarratti waan deemamaa jiru malee biyya keessa wanni ka'ee oromoon naannoo kana akkana ta'e oromoon naannoo kana akkana ta'e waan jedhu haga ammaatti hin agarre kuni ammoo tahuu hin qabu maybe duraan ummanni walloo kun waggoota dheeraadhaaf miidhamaa turanii yeroo sanitti akka ammaa kana social media jiraatee wanni naannoo sanitti ta'u turee ummata bira ga'uutu mala amma garuu rasaasni tokko yeroo dhuka'etti walloo keessatti rasaasni tokko yoo dhuka'e wallaggatu dhagaya arsi dhagaya jimma dhagaya maal jechuu barbaadeeti wanni kun hin turu waan turuu miti guyyama sanitti yeroo sanitti addunyaa guutuu wal ga'a waan kana ammoo dhagahee ummanni kun akka waan hin dhageenyeetti beekee akka waan hin beeyneetti yoo ka cal'isu taate duulli qindaayaan karaa mootummaa naannoo Amaaraatiif finxaliyyii naannoo Amaaraa kanaan qindaayee amma deemamaa jiru kuni yoo akkanatti itti fufu taate akkuma naannoo Tigraay sanitti duulli qindaayaan irratti baname san gara naannoo Oromiyaatti illee babal'atutu mala kanaaf ammoo mataan Oromoo walloo jedhee mootummaan kun waan amanuuf walloo yoo cabxe Oromoon guutuun hin cabxi jedhee waan amanuuf kanaaf ka itti deddeebi'anii walloo tana karaa amantiitiin illee karaa lafaanuu haa ta'u waan garaagaraatiin wanni itti deebi'ee mootummaan kun dhahuuf Oromoon walloo cabxe taanaan Oromoon guutuun hin cabxi akka jedhee amanutti laala'an waan kana taateef uummanni kun amma ka'ee u'u jedhee iyyee waan kana dhaabsisuu danda'uu qaba dhaamsi kiyya isa dhumaa ammoo waan kana cal'isuu hin qabnu ani Arsiidha ani Baalee ani Jimmaa ani Wallaggaa ani maali jechuu osoo hin taane ummata kanaaf haga dandeenyetti haga dandeenyi keenya nu hayyametti kaanee sagalee ta'uu fi nurratti dirqama ta'uu qaba ummata achi miidhamee buqqa'e kana ammoo jiini keessa jiru kun illee ji'a Ramadaanaati ji'a Ramadaanaa kana keessa namni keerii dalagata warra achirraa buqqa'e kana humna qabnuun waan dandeenyeen bira dhaabannee yoo akkauntiin seera qabeessa ta'e biyyarraa kabanamu taate bira dhaabannee gargaaruu danda'uu qabna isiniin jechuu barbaada ani yaada kiyya kanumaan xumura amma asirratti mootummaan biyya bulchaa jiru iyyuu mootummaa qaba jedhee uummanni dhageeffachuu hin qabu mootummaa qaba mootummaan nu bulchaa mootummaa waan kana nurraa ittisa jedhee uummanni keenya eeguu hin qabu siigalee mootummaa nama biyya bulchaa jiru mootummaadhaa miti mootummaa shiftaadhaa mootummaa gartee nama isaatiif yaadu miti mootummaa lammiif yaadu miti ofii isaatiif sodaachisaarra jira jechuudha sadarkaa sodaachisaarra
tibba tarbe waggaa sadii biyya san keessatti lolli deemaa jira jireenyi qaala'insaa gadi bu'ee jira ilmi namaa akkaataa ittiin jiraatu dhabee jira hundi isaa hadhaa'ee jira kallattii hundaan lolli irratti banamee jira mootummaan sun ta'u fiitiifu mootummaa bullaahee malee mootummaa gartee namni itti amanee itti of gatuu miti jechuudha. Ummanni keenya akka Oromoo kallattii hundaan of eeguu qaba, of jabeessuu qaba, daangaa ofii tiisuu qaba jechuudha asirratti. Siigalee daangaa ofii eeggatee daangaa ofii tiisee diina gara maraan isa qoluudhaaf isa nyaachuudhaaf deemu kan ofirraa ittisu. Amma asiin gara wallootiin jammaramee jira Sumaalee illee jammaramuu danda'a. Siigalee Sumaaleerraan eegaluu danda'an. Waan kana hunda isaa ofirraa qolatee ummanni keenya qophaa'ee qophiidhaan eeguu qabaa jechuudha. Akkama mootummaa walirratti gartee duula bansiisu kana siyaasaa isaa tolfachuuf amma naannoo Wallaggaa kanatti naannoo Shawaa kanatti hiriira baasee shanii balaaleffana jechaa jiran. Waa'ee kanaa irratti ammoo uummanni keenya gowwoomuu qabu, soomuu qabu mootummaadhaan jechuudha. Uummanni keenya jabaatee tokkummaa wal ijaaree hidhannoo isaa jabeeffatee kallattii hundaan daangaa ofii eeguu qaba malee har'a mootummaa abdatee mootummaa jala deemuun isaa suni gowwummaa guddaadha. Jajjabaadhaa kutaa hundaa uummanni Oromoo of eeguu qaba, daangaa ofii tiisuu qabaa jedhaan garanumaanii yaada keenya guyyaa har'aa kanumarratti goolabna. Yaada biraa ka dabalataa qabaatteen daballaa yookaan kanumarratti yaada nin qabu atis asirratti na affeeruu keetiif baay'ee galatoomii warroonni chaanala kana faaraa taatan ammoo sabskiraayib gochuudhaan isin bira akka dhaabattan qophiin akkanaa deddeebi'ee torbaaniin haa ta'u guyyaa lama guyyaa sadii haan ta'u asirratti hin darbaa warroonni ammoo asirratti hirmaachuu barbaadan isa qunnamuu hin dandeettanii ani yaada kiyya kanumaan xumuraa galatoomii ulfaadhu. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo guyyaa har'aa marii keenya waa'ee walloo irratti sila sa'aatii dheeraa fudhannee haasofna sa'aatii dheeraa haasa'uudhaaf yeroo ammaa kana dandeenye itti deddeebinee haasofna aadadumaan odeeffannoo argannuun deebinee waa'ee walloo irratti hin dubbanna jennee abdii qabnaa har'aaf ammoo mariin obboleessa keenya wajjin goone kanumarratti goolabnaa yeroo biraatiin haga walitti deebinutti nagaannaa turaa fayyaanaa taha chaayinaalli kunis chaayinaala keessanii jajjabeessaa sheer godhaati waliin gaha sagalee walii ta'uu qabnaa sagalee keenya kanallee dhageessaa akka Oromoon hundi dhageettee walirraa fuunee gartee akka dubbannu waa'ee dhimma walloo nu yaachisuu qaba jechuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa kanumaan goolabna.